sabboona akkana goona. Isin darasanii hafiddu inni illee ka ittiin galchee hafidu garaagartummaan gidduu kanatti yoo jiraate. Karima silkii kaasisii dawwalaa jira wasaappi kiyya kaasi. Ani ilaali. Ani garaagartummaan birrii yoo jiraate maal goona si fakkaate sabboona ani mucattii kenne baabaa irraan fudhadha. Hagana amani inni mana jalatti najjeebne diina kiyyaa miti hon fedhellee taate nama kabajuu nama wannoo qabu garuu ammoo ifaa jente sanbaduun qabdu irratti isinirra walitti buune jechuudha. Garuu ammoo isa karaa maleedha wanna jettanii kennaan akkuma isa garagalfatan isinittis garagalfatan. Ani kan jedhu adamaate asitti falmoo dhuftammoo gartee haala amma Finfinneetti jirtu nagabaachuu dhuftan. Finfinnee maa abbaan si? Eban bar laal koy heeder kalee maal lagote garuu koy dage yatuyyuu maal si jala dage namiti maal lagote kalee sa heeder magaala Finfinneedha adda addaneech Abeebee ittaantun isaanii muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Ali ittaanaan isaanii aktivistii artibishi nam tokko namni jimma jira namalee Finfinnee sana akkanatti rabbi gadi dhiigaa jira akkanatti ta'e. Kuna nama bongaa jira amma jimma jira. Sagalee kan kennamne asirratti haadha ga'uu silkii kaasi. Jamiila Neezir. Silkii kaasi. Maqaan nama safaa qabbatee gadhiisuun jiru biitoomni dalagaa kaasi silkii dawwalaa jira. Jimma. Wallahi billahi jaratti. Qollee jamu waalaikum salaam warahmatullahi. Busi jamu lena butu. Ummata rabbii kiyaa baare wajjoole. Sabboona qoy. Achi durallee irraan ergataa ture beektaa. Ayyee. Gaafa awwala itti ergadhennaa ergee eegas gaafa amma narraa fuudhu kana 8,000 fi diraama Dubaay 8,600 narraa fuudhee jedhe qabadhu sammuutti akka sarkaan banne. 8,600 guyyaa kam sirraa fuudhu? Guyyaa duraa jechuun mana hojiitti dhufee kanarraa fuudhe. 8,600 jechuun guyyaa kam sirraa fuudhe? Ji'a kam keessa sirraa fuudhe? Amma kun ji'a 6 fi 7 kana. Ji'a 6 fi bara haaraa keessa sirraa fuudhe? Ji'a 8ffaa keessaa jechuudha. Hayyee, okay. Qabadhu sarkaan badini. Hin badu ji'a 6 fi kuma lamaa fi 600 risiitii amma si erga kunu qabadhu. 2,600 si erge birrii 8,000 keessa. Meeqaafa 6,000. 6,000 fi miti 8,000 keessa 2,600 yoo si erge. 6,000 hafa ishee. Maaliif 200 ergeeraa fi 5,500. 5,500. 8,000 keessa 2,500 si ergeemi. 2,500 qarshii 100 kaardiin naa guuteef michatti matiyya 2,500 hin erge. 2,500 erge. Okay. 2,600 jechuu walitti. Ay ergeefi 8,000 keessa 2,600 ergeefi. Laal 8,000 erdisuu jettanni 2,600 5,400. Okay. Itti deebi ammallee risiitiidhaan 2,000 itti erge. Kaduraa irratti moo? Sanumarratti odumaa 5,000 fi meeqaa bira jirtu kana itti deebi'ee 5,000 fi 5,000 fi 400 osoo bira jirtu itti dabaltee erge. Ati 8,000 keessa 5,400 osoo bira jirtu maal godhu 2,000 ergi? Naa ergii jedheen kan walirratti qabi naa ergii jedheen naa galchi jedheen. Ayyee ishee 2,000 ergite Sumarraan waan ergadhuu fi kan nama biraatirraan ergadhu sumarraan ergadha jechuudha. Sumarraan ergatta hayyee ishee. Amma kuma meeqataa walirratti 2,000 yoo ta'e meeqataa? 7,400. Waa barakadhu sareetii. Ammallee itti deebi'ee 5,000 diraama 500 masgiida wayiitiin naa galche. Achirraa sii galchaa? Sanuma keessa. San keessaa sii galchee?
kuma jaha fi dhibba sagal tofa biratti. Dhibba sagaltu hafa. Ayyee itti deebi'eet ammallee birri san keessa dubbimata eeguma amma himata jammare kana 50 naa galche. Kuma 50 jechuun birrii Dubaayii meeqa? Meeqan si galche? Ani wanni akkasitti deemchaa jira eefoo addaan baasuun Hai, dandeenya. 50. Kuma 50 birrii meeqa Dubaayiitiin naantee warri kun Dubaayii akkamii wallaaltaati? Isiiti namni garaagaraan erga gizee isiin 38 erguu danda'a, 37 erguu danda'a, 36 erguu danda'a. Isu itti hawwata. Jechuun yoomi si erge qoy guyyaa kam si erge? Ji'a meeqarratti? Amma beeku guyyaa sana Jechuun risiiti ilaali kaa guyyaa si erge risiiti ilaali guyyaa kam si erge? Isiiti sabboon irratti ergee diin hunda isaa kan inni si erge. Miti sitti erga sitti. As erge risiitiin irratti as erge risiitii si ergaa qoy. Soddomii sadi maaliin ni lubbu? Soddomii sadi hin ture yeroo sanii. Qoya risiitii as erge guyyaan ilaala. Dhagaa Itoophiyaa wanni yoo guddate kam ammaatiin qabaasin garaagarummaa qarshii lama sadii caalu waan ta'eef. Risiitii as erge rakkoon qabu. Asiinaa barreessaa haraan 33 hin ergee jedhan. Dhis Nama ilaala qoya birri ilaalee kumni 50 meeqa akka torrisi guyyaa waliin ilaalta sabboonaa qoy. Sabboonaanis kam nama ammaatiin qabii Itoophiyaa. Abboonaa 33 hin laalime. 50. 33 erguu risiitii san guyyaa laalla rakkoon gahu. Rakkoon qabu itti daballaa kunoo asii laali. 50 mi? 33 hin laali. Kuma tokko fi bashan. Kaisii bira jiru kaisa wannoo biratti hafe baabaa biratti hafe kuma jahaa fi dhibba sagaltu bira hafe meeqa ta'e meeqatu kuma 50 Itoophiyaa ta'a sabboona. Tokkoo fi 533 ergee. Bakka akkas. Meeqa? Kuma tokkoof 500 hir'isi. Kuma 50 33 hirtaa 33 gaafa kuma tokkoo fi 500 birrii 15. Qoy birrii 15 iisii kumaaf 500 bichaa fuudhi. Beekaa godhaa koppilingi godhaa jiran warra na jala jirtan. Kuma jahaaf dhibba sagal hir'isuu kuma tokkoo jenna. Kuma tokkoof dhibba shanii? Kuma tokkoof 500. Okay. Kuma shanii fi dhibba afur tu'aaf. Kuma shanii fi dhibba Kuma afur 5 fi tu'aaf. 4. Ayyee. Okay. Risiitii as ergi. Kabiraa hoo. Dhufne risiitti. Wasaappi naa isin jedhe risiitiin naan dhufne. Wasaappi naa Lubbuu kabiraa hoo jedhimme. Haga herreegni dalagamu koppilinki godha. Qoy intini shisma. Ayya kabiraa hoo si ergeen. Kuno haa isin jedhe bitoo midhaanillee. Wasa kabiraa hoo si ergee achi as. Naan ergine tan macarrashaan takkuma 50 ta'a. Kaalaas achi risiitiin irratti as ergi. Gaafa biyya galee Amma risiitii as ergi risiitii amma as ergi. Gaafa biyya galullee ergee fi jira sabboona. Gaafa biyya Baaba galee. Nuraddiin illee jala kana jirta keessaan na barreessaa harta risiitii as ergi. Mallaqa galchitee fatillee risiitii ergi. Isin illee haa ergitu. Baaba Nuraddiin na barreessaa jirta keessaan. Risiitii ergi atillee. Osoo haasoftu as ergi risiitii atis as ergi. Koppilinki godha. Barumsa maal hin qabne wasaappii isaa keessa gali risiitii as ergi. Barumsa hin qabu yetti hayi barumsi risiitii baasu si dhoofda. Wasaappii kiyya keessa seeni wasaappii keessa gaseeni jalqaba kunoo miiseejii haa isin jedheera kunoo haayi. Hayi masaniidha. Akkasi amma aareeyyu haati faata yuunivarsiitii kamirraa baate akkanatti addunyaa lafa tokkoon dhaabu jirtu eesh faayida. Addunyaan luka takka amnaa bulchu qoyaan jechuun namni akka zanni nabbadullee nama tokkollee waliin bu'uun barbaadu. As ergi Kariima kun wasaappii haa isin jedhee jira keessa seeniiti as ergi. Barumsa qabaattee kenna wasaappii gabbuufattee wasaappii dhaabbiitoomi gabbuufattee as ergi risiitiin irratti as ergi. Atillee baabaa Nuraddiin as ergi. Nuraddiin atillee jedhamu jettee as ergi. Saayiba kiyya qaaliin irraan tuqina. Eedar ati us jedhi rabbi jedhi kama deengadda milishaa sodaa makiinaa keessa gabbuu sodaattee sa'a 8 makiinaa keessa teessee sanii us jedhi ati akka nama jirutti haasa'in us. Ergi ati ergi. Hello. Yalla ergi.
Magatti erguudhaaf barumsa argattee fudhachuudhaaf ammoo barumsa dhabdee rabbi gargaaru. Jam sagalee keenya jiru. Bakkuma gaafa dura okay. Naa bu'ee qo'eesh. Kuma shantama naa ergee jetta. Muhammad Nur Kaso Riri. Okay. Tamima Abdallah Guddata. Tamima Abdallah Guddata da. Torban tokko erge kana. Kana torban guyyaa 15 hundoo bitan erga galchee sabboona. Kuma lamaaf 24 ji'a 12ffaa bulii 26 Desembar 26 jechuun ji'a 12ffaa bulii 26 2024 keessa kan mallaqni kun gale birriin 45 Itoophiyaadha. 50 osoo hin taane 45 Itoophiyaatti gale. Eeshi. Desembar jechuun yoo birriin tun tagal shani addaan ukkaamti biraat kuma shani ukkaamti biraat irratti gale shalli risiitii si erga. Kalaas okay. Kuno kuma 50 walitti. Kuno jamu si erga wasaappii yoo barbaadde ka gale 40. Amma laal amma kana arganneemi lubbuu ka isaa ittiin galchite naa erge amma. Eenyu? Daf ka isatti ittiin kennite san irraa naa fuudhi ani irraa fuudha ani kafalee irraa fudhadha. Qoy ka isatti ergite miti jamu qoy. Ati malle qoy. Wait. Me qoya jaran. Anka jedhu Karima mallaqa kana namarraan itti kennite moo baankiin itti kennite moo harkaan dhufee sirraa fuudhe manatti. Harkuma kiyyarraa dhufee da'umatti namitti maanti bootaa itti himtee dhufeetiin harkuma kiyyaan lakkaa'ee 8,600 itti kenne 2,000 ammoo risiitii itti erga hin qaba ka 2,000 risiitii hin qaba. Kaan immoo harkatti narraa fuudhe. Okay, Baba Nuruddin jala kana jirta. Risiitii isii mallaqa galchiteef naa erge. Naa barreessu jirta. Abboo namittiin hin kijibdii jettee naa barreessu jirta. Hin kijibdii osoo hin taane sillee kasi baasu dhugaa keeti. Isiillee ka baasu dhugaa keeti. Isiillee hin beeku, sillee hin beeku. Oromoodha isin lachuu anaaf wal. Amma anatu waameni haadha faatee si jaaladha. Isin hunduu naa wal qixa wallaahi nama tokko hameenya irraa qabuun qabu rabbiin narra gaadha. Tokkollee akka hin sannooftan hin barbaadu. Anna mariski barbaadata biyyarraa bahe. Dubbii qulqullitti isinirraa barbaada. Kariimaanis sobdee Nuraddiin irra dhara kennaan akkuma dheengadda Nuraddiin irra gadhe sanitti si raggata. Aga hunnatii yaatin. Wallahi billahi dhara irran kaa'u rabbi ilmootii nan guddachifeesi wallahi billahi. An dhara isarran kaa'u. Kalaas. Kakuu namanini malkata sirraa laalee jira. Nuraddiin jala kana jirta risiitii naa ergi Jamiilaa irrattis ergi. Namana dubbii as kenna dha isni fitna dubbii as kenna. Mee heedar akka dubbiin akkati dar loon sadee ga'e malli hin galchuu lolli galchu malee bara kafuudhaa fi jinniin na haa yaabbatuu fi fardin ragatti haa bu'u mukatti haa bu'uun sun haftee jirti warra biyya arabaa biran jirtu kakuuni. Wayyee. 17,000 si. Mee amma dubbii as kenna dha anatti ni fita arafate. 17,000 kana meeqaan si ergee 17,000 ta'e. Dhibba shaniitu baay'inaa erge diraama 500 Dubaay. Ka duraati tortura jechuu ka duraati. 500 meeqaan yoo ergamte akkas taate 17,000. 500 godhi. Birri marratti reegi malee 500. Yooma isin 17 beektu jiru 500. Walumaa galatti herreenni kan isarra jiru birrii 5,000 fi 400 jechuu. Akkas dhufinnaare isin keessaa baasaa malee ani beeku. Akkas kun olaal. 1,000 fi 500 keessaa heddisee sabboona birrii 7,000 6,000 fi 900 keessaa 1,000 fi 500 keessaa heddisee atis laali birrii 5,000 fi 400 bira kafa herreeni Kariima. 500 duubarraa meeshaa. Akkamitti 500 hir'isaree? 17 addatti ergiteef san 500. Jalqaba 7,000 irraa fuudhe. Irraa 8,000 irraa meeqa naa galcha jette? Amma bakka santuu wal dhabbii ta'e haadha faate. Jalqaba sabboona naa waliin herreega kana 8,000 fi 600 asirraa fuudhe akkasii miti? 8,000 fi 600 asirraa fuudhe meeqa si galche? 2,000
kuma lamaa fi dhibba jahaa naa galche. Kuma 8,600 kuma 2,600. Okay, hir'isu Gaafa kuma awwaala narraa fuudhu jechuu. Gaafa awwaala narraa fuudhu jechuu. kuma Kuma jaatu 2,600. Eh? kuma jaatu Gaafa awwaala narraa fuudhu. Kuma 600 hayyee. Kuma jahaa fi abar san keessa situ dogongore malee. Kuma 600 okay. Ayyee. Guys, copy link qabu jira. Baankiidhaaf kuma lama itti. Kuma 600 baankiin kuma 2 ergite. Aya kuma 8 taate ol deebite hayyee. Waa barakat amma kuma 8 san keessa 500 ta amma kuma 17 sitti erge tana keessa naa erge diraama 500. 500 si erge. Okay. Waa Kabiraaho. amma itti deebi'ee ammallee haga himata jammare kana kuma 50 tana keessa naa erge. Kuma 50 Bisu kuma 1,500 jennaan bira sabboona. Kuma 7,500 kuma 1,500 kuma 6 qulqullitti bira hafaa jechuudha. akkas tofai. Walumaa galatti inni kuma 8 keessaa wanni inni galchee fi kuma 2 qofa galchee fi 500 fi kuma 500 qofa galchee fi. Atam haadha faate jara kana haqa kana barbaadartu barbaadan jirtu afaan Oromootiin amma. Herreega maaliif beektaa wanni waan kana gaafadhee fi heedar herreega kana wanni kun waan herreegaati bara herreegni walumaa galatti. Kana qannasee kana dabalee kana achiin deebisee kana as deebisee eesh fayyada haga irraa qabdu haa himattu kalaas hin gaafa. Agarraa qabdu miti baraan herreega maaliif herreega barbaade beektaa heedar. Innis ergee bar mallaqni kun osoo hagana biraa qaba jetteeti. Ilaali hagana biraa qaba homaan aan ergine jettee hagas biraa qabdi homaan ergineefi jedha. Wanni kun mallaqni kun mallaqa keessaa galee jira argitee. Hagam si galche 500 naa galche waan kuma 8 biraa qabdu irraa biraa hirdise 500 ammallee deebee kana galche Itoophiyaa kuma 50 naa galche. Kumni 50 Itoophiyaadhaa Dubaayitti meeqa ta'a? Kumaaf 500 ta'a.